mucattii kanallee hin jenneen mucattii maal haasoftallee hin jenne maali sanillee maali kanallee hin jenne akkanumatti hin zimmeedhe dhiise maafi qalbii isii cabsuu hin barbaanne wan isiin illee sagalee atamma dhageessiftu kun dhugaadha isiin illee akkana jettee sagaleetti qabdi hanga kana mucayyoo tana jechuu dhuftee himachuu dandeessi bor yoo na biraa gabbaate yoo an hamtuu isii godhee jiraadha yoo har'a akka isiitti yaaddanitti yookaan arafaadha akka waan ana sodaattee wayii jalliftee laa akka obboleeyyanitti waliin jiraanne malee takkaa jechuudha akka nama biraatti isii ilaalee hin beeku osoo akka nama biraatti isii ilaalee siree kiyyarra waliin hin bulu gaafa jalqaba dhufeerraa isaanii takka irraa waliin hin nyaanne of qaaleessaa jechuudha guman geenne takka laa an kanarra oofeen beekawaatti dubbachuu dandeessi siigalee tanumarraani fatitti sheer godheen cal jedhe wallaahi guyyaa sanii IDC ajajeen jiru dabbaan mucayyoon tun ni beeka warra beeku amma Hamzaan kun nama waa hubate waa beeku haasaa isaarraa hanga hubadhetti akka namni zimmedhee baatee mana madaaniyaa galtuu baatee akka laa namni kun biyaansi waraqaa hojjeta namni kun bar biyaansi jechuudha waraqaan kun yoo irraa bade bar ni rakkatti bar biyya kana keessa isii afaan beektu dhiisiiti ijoollee meeqa ka afaan beektu ka ID birrii ofiitti gannaqanii 9,1010 itti gannaqanii dalaysiifatanii hojii dhabanii taa'an meeqamee koomentii barreessaa jedhiin jala kanan ni laalta dhiiseeni wallaahi yoo ani mucayyoo kanarra daba godhaa jiraadhe rabbi anallee daba narra godha yookaan mucayyoo kana godhe Maryam dhageeffadhu yoo wal beetaate murtee dhageeffadhu Maryam Oimee abdi nan qoy waan sitti maana dhageeffadhu ati nama dhageeffadhu bar abdi dis rakkoo kee nama dhageeffadhu amarra Maryam waan siin jenne goota dhageeffadhu arafaatin abdi abbaan waan ati naan jetten godhu abdi jolle goota kamuti naaseni Maryam hojjan ana gaafata gaafi khiyyar raaqeete yaada si dheeresite fin kabagatti dhisi haasu tuje balee ansila gaafuma qofa gaafannee jechuun yaada enam barbaade laal Oromoo yoo wal xiqqeessu wayii taate malee jechuudha waan ayyookaa kabajaa mana kana keessatti mucayyoo tanaa godhu madaamin tamuu siin gootu isin Oromoon hin taatu jedhaa malee Oromoon hin taatu tarii namni wal tuffatu jiraachuu danda'a namni wal dhiibu jiraachuu danda'a kana dandeessi dhaggeeffadha dhaqeeni wallaahi yoo amma fatimmaanu yoo isiin hin taane maaliif waliin cinqamtaanaan jedhe ani wanni na cinqe ilmoon tun intalli tun intala ilmoo namaati biyaansi biyya kana eega dhufte eega gaafa dhuftee aseente irraa waraqaa isii irraa jijjiiramuu qaba yoo waraqaan kun irraa jijjiirame intalli tun qaraamaa seenti idaa mootummaa seenti isii afaan hin beekne miti gaafa isii idaa mootummaa seente kan rakkoodha kanaaf obsee tarii mucayyoon tun boruu ni jijjiiramti beekuu dandeessi kan jedhurra gabbayee ID isii qaraa waraqaan cinaan dhumeeti jira miti ID hafe ID isii xalabee fi xumuree geessee dhufe okay geessee dhufee maaltu na quuqee dheengadde dubbadhe ID isiillee fidee mindaa isiillee fidee fi dhaggeeffadhu mindaa isiillee kennee fi ID isiillee kennee fi maaliif hin dubbadhe yoo jette namni diina bira hin jirtu mucayyoon tun biyaansi afaan Oromoo beekeen madaamin takkatti isin fiddanii asitti irraa waliin haasoftanii jira dabbaan hin jirtu madaamin dhuftee sarragaa bayni Maryam sa waan akkasii barrakkoon kee nama dhaggeeffattu abdi anu beekat man isii siyaasa itti rokoon qabu yoo fixadhe waan Bitamara do ya dakhet anu akka ta'e reesu Usman barbaadini kabajamaa Hussein Abdi dis namni asaa kun hundi sanii walla la sanata nama ibsu bin deemini maata Abdi ya disi achi bodo jaasana dis wayiifin jedhaban Jabbaal mee abchu yaada si ibsatte yaada si qofaa ibsattu bakka tan dhofne yaada na isii qofa fe'atte deemu miti hawaasni kun waan qabameef qaba maaliif hangana turtan maaliif hangana turtanii haadha ol baafte Difama jalan isa gudun amma kutakka anamma waan agendaa kiyyaan nargeeffadha kutakka difama godha jaalata Hamza inobsu koy ani waan biraa dalaguun deemu waan agendaa kiyyaa waliin deemu qofaan gaafadhaa nargeeffadha kutakka maaltu si galaree haasoo sirraa yoo obsu baate yoo maal ani haasoo sirraa wanni takka illee nangallee haasonni beekaatiin itti dhiise malee kana kaasitu illee barbaanne illeedha nargeeffadhu ammaan Doktor gaafin jalqaban si gaafadhe sagaleen ijoolleedhaa tagabbaate bilbila sii keessa moo bilbila kee keessaan siin jee bilbila sii keessa nan gate yaa boleessa ufumaanatti hidde siin jedhee baraan sagalee ijoollee jedhee sii hime maaf siin galle afaan Oromoo haasatti hin jiru naagalee jira gaafii takkitti naa deebiftee jirta galatoomii as barana dhabbadhu gaafii kiyya qofa gaggaabsee naa deebifta achi booda yaada keessan ni haasu tarra koon qabu sagaleen ijoollee tagabbaate bilbila kee keessa osoo hin taane bilbila isii keessaa gabbaate bilbilli isii ammoo harkuma siitiin si kana bakka tasaa walii gallee waan anatu sagalee namaa deebisuuf sagaleen ani jaraayyuu waan fattashee dhumarra qabdee na ijoollee namaa barbaadu dhatti hin beeku
ayya asbarana rabbaddu sagaleen suni doktor torban kana keessa walitti ergamu jarri kun muciyyoo saadaan akkasii jirti sagalummaan sunu sagalee guyyaa 15 gaafa isin Dubaay dheeyxuuti gette sagaleen tun kan gabbaate guyyaa 3 dura sagaleen kun kayoomiiti amma gabbaa sunu maaliif barbaachise yoo guyyaa 15 ka Dubaay san bagana gaafatte maaliif gabbaaftee ee sabab jechuun kan keessirri wanneen gadi baasee fi ka jarri deemii mana madaamii dalagadhu jettee illee miti dhagaysee dubbiin akka jarri haasoyitu sanii miti namni tokko lubbuu namaatiif mas'uula ta'uu jechuun waan guddaa akkanumatti gaduma baaniituma waraqaa maraasaa fuudhanii yookaan harka qabatanii deeman kanaallee miti sii galee namni irraa beeku ni beeka masalan amma Hamzaan kun amma xariiqa tokko hanga tokko yani nama waa'ee waraqaa kanaa irraa beeku kanaallee miti wanniin gaafa san itti dubbadhe dhufee dubbadhe sababaa jarri qoricha si obaaftee qaataa si dhamaaftee jettu sanirraa boru yoonii fi mucayyoon tun osoo akka rabbiin beekanii mataanuu dhukkubee jarri dhuftee hanga kana jette boru waan biraa naan jetti Oromoon Harargeellee akka Oromootitti Oromoo hundi waan kana haa dhaga'u maal balleessee maal miidhe mucayyoo kana kan jedhuufi waan wanti kun dubbatame malee waan biraa rakkoo biraatii miti. Galatoomaa sun na rabba artiyya ulfaadho kamalee ayyee waan isin jedhu sagaleen sun torban kana keessa moo torban kana dura walitti ergan cheegoote laa torban kana dura walitti ergan jaalib saab meene dubbanna obsi wati ko dabbal koy dubbataati me obsi te ko dabbal doctor me obsi wos indi suti abad doctor oye litorki je konni ciccita ko dabbal waan gaafatun sitti ma dhageeffadho tokkorra deebaa looloo miti lola waan amma dura teherratti illee Maryamu makanaan dhalaa'ee dubbataa ture arraas waan kanarra Maryamu maa dhalaa'ee dubbata maali bakki dooni rakkoon bakka tana jirtu maali boo ayyee rakkoon qabu kanaas tiibe nabsa kan dubbanne waan kana jalliftanii waan dabartan nin beekaa naadis rakkoon qabu ayyee asura na dabbaddu doktor galatoomi an doktor qofa wajjin haasaa please daqiiqa shan qofa naa kanna isinifin kan waan barbaaddanne haasootan agandaa kiyyaanaa beekaa waan natti himame anaa beeka saadaa kaan itti fide naa beeka dooktaris waan hin gaafadhee qulqulleessuu barbaadu anaa beeka isteeppii biraa yoo qabaatan agendaa gootanii irraa haasu rakkoon qabu garuu an kiyyaatu muradhu dooktar bilbila kee osoo hin taane bilbila daroo keessatti dhageeffadhu ati dubbii akkuma qabdeen ni goolobda warabbul kaabaa ni goolobda Maryam illee waan hojjenne ni gooti dhibban dhibbatti gooti amma wanni nu barbaannu Arafaat dhuftee waan kana dubbattu achi booda Maryam wara gaafiin ibsaatii fi keetis tokkuma walii gad ayyee ani dhagaayka ilmoo Dabbal Maryam irraa gaafii qaba dabbalaal tokko akka jaanjuutti juse gaafat fangalan gaafatu okay gaafatu baasee shi ayyabdi tabattu ijoolleen ani maal balleessa bar us jedhi bakka maaltu wanta dhage anam isi ay fidi ammati enu okay Arafaat fidee ayya Arafaat kot Dabbal dura waa'ee sagalee tiyyata miidiyaa irra baasanii ta'e waan asii jalaa fite okay saadaati yasmara na rabbaddu an agendaa naa harkaa qaba waan hin gaafadhu waan hin sona qofaa biya maal viidiyoo asii lafa yaa qaba viidiyoo maaliin du'aarti moo nama sii qalaarutu jira Maryam waan deemuun beeyne wayiif jedhani viidiyoo abaatu waan jedhan waan haasamu dhaga'e biraayyoo kun aalamni kun hundi isaanii diinuma bira dalagatee jiraata maa akkana yaadu ati firraan mormatti ilaa Maryam qoy meeku takka doktor yoo feete viidiyoo baasii yoo feete adiyoon teessisi me amma miti asiitti nun galchu Arafaatuma viidiyoos baasaa meema lakki viidiyoo baatus anuma haasoftu zimedhame Orgu takka doktor muti irraa kaasi Arafaat viidiyoo abaatu fuulisee arguu feetanii okay ibsaa viidiyoo abaatu Hincitiin viidiyoon hin baaneef maaltu jira dabbal viidiyoon abaatu maal jechuu abaatu qaa viidiyoon maal hincitiin viidiyoon hin baaneef jira viidiyoon ta'e jaal bushiriin sa'aatii ayyabdi dhageeffadhu dabbal viidiyoon abaatu gaafii ni gaafata gaafii sagalee san rakkoo kee akkana ni gaafata sagalee akkan abdii keessa qofaan na hubatu akkan arrakkoon kiyyaa fi agendaan kiyya bakka sagalee san qofa fayyaan haa ta'e bakka si hojii walii gala amma rakkoon kiyya sagalee san qofa akkan sagalee sanii fi taatee ijoollee tanaa fi Arafaat gidduu qofa. Salaam alaikum. bakka sagalee osoo hin taane laal dhageeffadhu dabbal
bakka sagalee osoo hin taane rakkoo ijoollee tana jidduu deddeebi'aa jirtu tana fixuudha. Walumaa Akkanni galatti finna sambuuraan finna akkana kana qulqulleeffadheetiin mana isinii kanneen fitattan isin rakkoon qabu. Abdii ibsaan kutaa gamuutiin godhadha. Isiniifin kan naanni fitattan sanitti haasofitanii angaruu sagalee sanii fi dubbii ijoollee tana lamaan qofaan hubadhee dhiisuu barbaada isinitti hubattan rakkoon qabu. Arafaat salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa akkam? Fayyaa jirta? Fayyaadha. Saadaa wajjin wal beektaati? Eenyuun beeku? Saadaan ji'a meeqa takka guyyaa meeqa dura akka sagalee miidiyaa deemtisa walii qabdanii? Xiqqaashoo ture. Dabbaal. Ati qoye guutaa waan si gaafadhu waan adeemsa filis rabbi sodaadhu. Namni kuni dhabuun ni jirti harka jiruus ni jira. Aniin tun xiqqaa guddaan olii gad nu oofee miidhummaara nu oofee jiruu tana jibbe an. Namaa yaaddanii qoy maal namni dhabaan qofaa Rakkoon qabu miti. waan si gaafadhu adeemsa gara dura. Dhaabbadhu sitti himaa dabbaal. Wantummaan aniin tuni haatoo saatoo dhabaatus already hagaluuf hin gala. Namni hin dhabne hin jiru. Kana godheef namni waan nama godhe dubbachaatu isin oolu. Sii galee kana booda miidiyaa irratti na agartanii jiruu teessan jiraadha. Okay, waan si gaafadhu adeemsi ani dhimma jiraachuu dhabuutii miti. Ijoollee tanaatu waan san si gaafatee fi ati dhufee ijoollee gaafatee qofa addaan baafna uummataaf. Amma ijoollee si himachaa jira. Bilaashin maqaan nu bade. Ta dhuftee nu gaafattee siidha. Waan nuti si deebifne harmallaan argee kana godhe ganii maqaan balleessaa jiran gattee ijoollee si himachaa jirti. Galgala kanallee dhuftee reefa akkaawuntii kennas galaa kutti arafaat. Meera keessan seenini agantaa keenya irraan bayini waan si gaafadhu adeemsi filis. Nuti irraa kaafadhu. Sagaleen ijoolleen tun si ergite si duubaa hidhee guyyaa 15 moo eenyu kan? Xiqqaasha dhaabbatti. Nama maaliin waan kana si dhufee gaafate moo jira kanaatu si baasu si gaafate. maddu namni uumaa hin godhu nama hin sodaatini. Saadaa sin buusa. Dhaabiin su godha sirraa yoo muutii irraa buqqaafate si buuta. Laa dabbaadha. Arafaat Ooyi ibsa gaalaxa. Arafaat sodaa namatti mudii sachuma naadii si gifti waan asin jee atumaa dhugaadhaan ijoollee tanaa bilbilee takka sagalee qabee fi rakkoo keessaa jira haalli mana madaa maal fakkaata jee gaafate moo ijoollee tochi si baasee ibsaa kiyya mee dhiise osumaan beekuutti hin deemu jiraan. Waan hin jalqabe qofaan xumuruu barbaada rabbi sodaadhaa. Arafaat atiitu ijoollee tanaa bilbilee rakkoo mana madaamii tanaas itti himee rakkoo ala mana arabaattis gaafate moo ijoollee tochi si baasuu barbaadee akka itti madaamii singalaa baatuuf sagalee sii qabe addanaa baase. Laa dabbaal kiyya duraan dursee namni haatoo saatoo dhabaatus ani hammeenya godhanii karaa biraatitti hammeenya dubbiin xiqqoomaatu guddata ani waan biraatii miti yaani dalagaa kana fakkeenyaaf yoo yaani akka fedhii keetiitti sirraa deemtee yaani isilleen qabeenya biraa ha qabaattee demoo sanarraa hafaltu qabdu bikka demoo sanarraa fidduun qabdu yoo dalagaan tiyyattu na jalaa deemtee yoo waciin baatee gabiin galtee isilleen demoo sa kiyya kana naa hafaltee jiruu bareedduu jiraannaa yaada kiyyaa beek kana yaadee rakkadhee cinqadhee yaani isilleen kanumarraa naa hafaltuutii bikkarraa naa hafaltuun qabdu bakka yaani jehee saadallee hammeenya biraatiif osoo ittiin qabin saada akkana isilleen demoo sa bakkarraa fiddee naa hafaltuun qabdu haatu saatoo dhabaatuusi firraa isii saniin mari'adhee isilleen rakkoo biraa tanarra fiddeen qabdu ani rakkoon tiyya guddoon silaa dalagaan tu wal jalaa nurraa deemte isilleen demoo sanarraa hafaltee akka nama takkaatitti ifillee jijjiiree maatii kiyyallee jijjiiree arra nama na qarqaaree buru deebee nama qarqaaruu danda'a. Kana malee ani hammeenyaan akkasitti hammeesse himees hin qabu garuu dabbaal ani waan hin jechuu barbaade namni tokko rakkoo biraatis hin miti. Namni duniyaa tanarratti jiruu tana jibbe wallaahi maaliif xiqqoo isaa ta'u guddoo isaa ta'u erga si godhe namni madaa si tuttuqaan oolu madaan takka gisee si madooyte lamada namni irra deebi'ee madaa si madee isaan oolu wallaahi laazim kana booda miidiyaa irrattis nan agartan an maaliif rakkoo namni ilmoo hubataa. Ammallee naariin arafaatti yaa. Narraa fiti yoo madalagaa Arafaat bakka madaa tana addanuu baasi namni madaa tana sitti tokko kun eenyu. Madaa tana adda baasi. Madaa adda baafan naaf sime eenyu namni madaa kana sitti tokko kun bakka tana addanuu baasi Arafaat. Amma madaa jechuun biyya fakkeenyaaf nagaafachuun kee bareedaadha. Haa ta'us haa ta'uu dhabaatus namni xiqqoo qabuun si qarqaare guddoo qabuun si qarqaare. Bakka rakkina keetii kanaan namni sitti tokko kun eenyu bakka tana addanuu baasi. Bakka tana adda baasi. Social media ti adda baasi bakka lamaan tana. Social media sun ta'in ani jaalibsa akka namaa takka. Ijoollee tana moo madaamii baante jirti. Situ tuqun tun ijoollee tana biraa baante moo madaamii biraa baante adda baasi rakkoon qabu sodaatiin namni lubbuu isaa ejjeesu hin jiru himi waan rabbi si keessa kaa'e. La ani sodaa namaatis hin qabu. Ani rakkoo biraatis hin qabu. Madaa tiyya na tuttuqu guzee siin jiru haatoo saatoo dhabaatus
ijji gaara dubarra nagara tamuudhaan of keessaa goranii arra waa dhabaatu akkayyuu si godha waa dhabne saree si godha waa dhabne marhattuu si godha waa dhabne jazbaa si godha. Arafaat Ciyyaa boyni qaba ti. duraamu himtee jirti dhiisaa haala ni fahamtan asirraa bakka dhibbaa dhibbatti. Dhiisa. Mariam Ana akka ifi dhuftee waan mana madaamii nagaa batte jirtii deebii an deebisee deebiin jiraa fi asiin Oromoon guutuun dhageeffadha. Anis siidhata dhuftee natti himattee deebii mana madaamii kana miicanii kana miicanii. carraa hin qaba miti amma. Ammoo tamariyyaa Gabbaan dubbatu. maarree siirii maarree dawaa gooti jettee odeessisitan sagalee antiyyo yoo jiratte amma fiduu dandeessi. Ana malee nama afur emooshinii jettanii namni isii dalagaa dhorge. Namni sun akka kiyya konferensii qabaatee miidiyaa irratti fidee maqaa isaa qulqulleessu fedhu haa qulqulleessu. Naaf lubbuyyan tana waliin jedhe. Okay, buta kamuti seenaa mata waliin egaa. Jaalibsa Hamza Abdi hundi keessumaa mana dubbatan asii booda. An jalqabu Dabbaalii irra deebi'aati. naannati koy sagaleen yoo jiraate koy naannati Okay, abshir. sagaleen yoo jiraate please. Jalqaba wanni an qulqulleessiif adda baafachuu barbaade ibsa Hamza akkasuma battan kan hin barbaadu. Ijoollee tanaatu haasdummaadha intala tana jeequ jira moo Mee amma obsaa intala takkaan tana dubbadhaa. ibsa sagalee yoo dhagoo jiraate muti qabadu Mee namni kun obsi namni dubbatu jiru kun. Mee obsi obsi.